Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota immoo qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa galee baankii Dashaniinan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii qajareen baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan Noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon kun immoo baay'ee gabaabaadha jechaadha. Yookaan baay'ate daqiiqa 10 fi sekeendii 30 jechuudha. Isa kan caala hin jiru jechuudha. Salphumatti gabaabaadha jechuudha. Yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Kun immoo baay'ee fayyadaa jechuudha. Keessattuu namoota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa Itooblaakmaarkeettiin dallaalaa nu ergu sanii meeqan oolee hin dabale moo hin qannasee jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun ni danda'ama jechuudha. Oo dabalee dabaleen jedha. Yoo qannase immoo qannaseen jedha jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatan tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdansanii baay'ifattu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee fakkeenyaaf guyyaa har'aa akkuma jedhe baankii Oromiyaati. Baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraatanii maallaqa keessan ergattan guyyaa har'aa ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef karaa baankiitiin illee isin hamma qabdansanii baay'ifattu jechuudha. 2000 yoo qabaattanii baay'isuu 2000 jettanitti baay'ifattanii salphumatti birriin keessan amma isinii ta'u baruun hin danda'ama jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota ani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomaan riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firaankii, Koroonaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechuudha baankiidhaan baankii Oromiyaatiin jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii qannasee jira jechuudha. Kan birii 2 qannasee jira. Biriin Kuweet immoo guyyaa har'aa birii 5 qannasee jira jechuudha. Birii Kuweet bichaadha jechuudha. Sirriitti kan qannasee fakkeenya biyyoonni kun birii 2 birii tokko saantiima 50 akkas kan qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti qannasee jira jechuudha. Garuu immoo kun biyyoonni kun akkuma kaleetti kan jiran illee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf biriin Paakistaanii akkuma kaleetti jira jechuudha. Salphumatti biyyoonni kun akkuma kaleetti jiru biyyoonni kun immoo qannasanii jiru jechuudha. Qannasan gaafan jedhu birii tokko birii 2 salphumatti birii 5 kan qannase birii Kuweet bichaadha jechuudha. Birii Kuweet guyyaa har'aa birii 5 qannasee jira jechuudha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a. Ammarree Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 77 fi saantiima 90 jechuudha. Guyyaa kalee birii 2 qannasee jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti Ameerikaa doolaariin karaa Itooblaakmaarkeettiin birii 2 qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin jechaadha. Birii 100 fi birii 48 fi saantiima 50. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 26 fi saantiima 71. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 16 fi saantiima 27. Hoomaan riyaalii tokko karaa Itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 62 fi saantiima 80. Kan itti aanu Duubaay dirhaamii tokko karaa Itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 48 fi saantiima 41 jechuudha. Biriin Duubaay guyyaa har'aa naannoo saantiima 40 qannasee jira jechuudha. Karaa Itooblaakmaarkeet.com jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamii tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birii 40 fi saantiima 19
Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 41. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 39 fi saantiba 06. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 80 fi saantiba 60. Salphumatti birriin Kuweet guyyaa har'a naannoo birrii 5 qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 72 fi saantiba 66. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yuwaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 24 fi saantiba 97. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 51 fi saantiba 09. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Starliingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 33 fi saantiba 68. Akkasuma immoo Paawundi Starliingiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 96 fi saantiba 79. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 5 fi saantiba 63. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 71 fi saantiba 27. Swiss Frankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 20 fi saantiba 81. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 72. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 23. Kan itti aanu Ijipshaan Paawundiidha. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 76. Kan itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 74. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 54 fi saantiba 65. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 00. Salphumatti jechaadha. Birriin Hindii tokko guyyaa har'a birrii 2 jechuudha. Birrii Itoophiyaa birrii 2 jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Paakistaanii. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 akkasuma karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Yemenii fakkeenya birrii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u. Birriin Paakistaanii illee akkasuma jechuudha. Birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Akkasuma jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen paawundiidha jedhama. Birriin biyya sanii paawundiin biyya sanii waan xiqqoo taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaan yookaan Beerut jirtanii doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf ana doolaarota 3 maqaa dhiyee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isaan kana keessaa aduma maqaa sadan kana maqaa dha'ee malee baay'eedha doolaariin. Sadan kana keessaa ta'uyyuu malee isin kan fudhattan Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha.
Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu madaabii jirtanii jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 77 fi saantiba 90 jechuudha. Salphumatti kana ta'a jechuudha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnaan jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattanii jechaadha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerutii jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 48 fi saantiba 50 jechuudha. Kanaan herreeggatu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libnaan immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.